Sababni isaa nama guddaadhaan. Sababni isaa dubartiidha. Akkasii kabajamaa. Iccitii kana dhokfadhe kan nukuuti. Har'ammoo uummataaf akka ibsu barbaadaniif iccitiidha. Iccitiin kun Icciitiin ani amma yoonaatti icciitii godhee hamma yoonaatti wajjin jiraachaa jiru akkaataatti rifeensi mataa godhumedha. Kana icciitii godhadhee nama yoona taa'aa ture. Saa wanni ilaalu waa maaliif torbaatamoo taateetta kana caalaa maal dabaltamee? Murteessuun rakkoon qabu. Torbaatama taateetta kana caalaa maal goota? Bara kam akka ta'ellee hin beeku garuu yeroo bakki taa'umsa yookiin immoo maal ture mootummaan naannoo Oromiyaa Adaamaa haa ta'u gaafa jedhan hiriira nagaa baanii ture. Haara gaafas qofaa miti dheengadda tiraafikii taate poolisii lamaan qabamteetti. Dheengadda tiraafikii taate qabamteetti poolisii lamaan. Narratti hojjetanii namarratti hojjechuun deeme narratti hojjetanii dhugaa dubbachuudhaaf garuu yeroo sana qabamnee mana hidhaa turre haala tokko sararanii nu baasanii asuma Finfinnee keessatti. Qabamee beeka. Too maal gootu hinachiiste moo hinatte moo see daangaa darbite. Kuni seera. Abaa'oo jedheen qabame. 94, 95, 96. Maarratti nama maal qabareetu? Kasin jedhiin qaba. Kasin jedhiin natti dhagahama. Maaliif hin jedhu? Natti dhagahama. Natti dhagahama. Maaliif hin jedhu? Rakkina Maalummaa qoofan qabame. Qabsoodha kun. Eesin bu'in maaloo waatti fidaa. Dhugaa dubbachuudhaaf mudannoo baay'eetu jira. Kan adda jedhu yeroo fiilmii eelaa hojjenne tokko akkuma daawwattoonni keenyi beekanii maraatu ta'een hojjetaa ture. Naannoo kiiloo 6 kana gararraadha. Etoon deemaa jiruuti kaameraan na bira hin jiru. Dhuguma ijoolleen barattoonni maraatu dheedhanii na baqachaa turanii. Anis immoo ijoollee barattoota irraa saantiba guurrachaan ture. Fidi saantiba ijoollee baay'ee irraa saantiba akka isaanii kaameraan ilaalanii hojii keenya akka addaan nu jalaan kunne jechaaf saantiba isaanirraa fuffuradheera. Mudannoo kan hin dagattu. Ammas boo'uu fi mucaan kun maaluma kan godhu hin beeku. Isheen maraatu taateet hojjette. Ani immoo kadhattuu dhugaa ta'een hojjedhe. Kadhattuu ta'een hojjedhe. Ani otoo maraatiin an kadhattuu ta'e mana amantaa amma Goorgis jedhamu sana jalatti kadhadhe maazagaajaa jedhu duri. Ilaa daqiiqaa 5 keessatti qarshii 65 hin argadhe. Daqiiqaa 5 keessatti qarshii 65 hin argadhe. Akkasii kaasa baay'ee. Kana. Jechuun diraamaa irratti moo diraamaa. Ani diraamaan hojjedha kadhattuu ta'e. Isii kanneen darban? Kanaaf qarshii 65 bara 1999. Isa qofaa daaree. Qarshii baay'ee ta'a. Nela afaan Oromootiin barreessitanii achirra kaa'eera. Inni beekus wayyoo nama barateedha. Afaan Amaaraatiin inni kaa'ee tamaareen wayinii. Rabbi dhugaan sitti makana. Kanaafiyyuu kadhachuun isa baratee hojjeturra isa kadhatutu waan gaarii argachaa jira jechuudha. Akkas jechuu koo miti. Kadhaan kuni nama hojiin jaalanneef nama hojiin barbaanneef taa'ee nyaachuu barbaaduuf akka furmaataatti ilaalaniiti hojjechaa jiru jechuu barbaadeen malee. Asumaanii ergaa dabarfannee jirra jechuudha. Malee kadhaan otoo fayyaa qabdu otoo nagaa qabdu kadhaan barbaachisaa miti. Safuudhas. Safuudha. Gaaffii cimaa. Kanan jedhamu ani fiildii biraallee nan qaba. Hojii mootummaallee hojjetaan ture. Akkaawuntiingii baradheera. Akkaawuntaantiin ta'an ture. Yookiin immoo daandii qilleensaa biyyoolessaa keessas nan ture. Kanu. Enggak. Annan himadha. Enggak kaa yeroon fitiin. Daldalaan ta'an ture. Maallaqan jaaladha baay'ee. Argite? Silas nutti mateera. Maallaqan jaaladhan ture daldalaan ta'an ture. Maaliif mana barumsaa cufee ganna biyyattis nan daldalan ture. Achi booda immoo abbaa seeraan ta'an ture taane jechuudha.
Maarree isaatiin hojjeteen turre. Isaanis waa tokko xinnoo tokko ji'a sadan tokko jedheen furtuu darbadhee dhufe garuu. Maaliif akka ta'e beektaa? Cal jedhe ani siifin hima. Sila waa'ee. Dogoggora kootu maal akka ta'e beektaa? Dura otoo lafan galateeffatiin otoo lafan dhungatiin waan an kun lafa fardarra ba'uuf. Homaa hiika biraan qabu. Harree malee kanaaf fardarra. Aduu jabbeetta. Dhugaa dubbachuu wayyuu. Hinaaffaa fakkaata waan kun. Ani garuu farda yaabbadheera. Akka kee garuu lafa dhunganne. Itoonni baafatiin inni fardarra ba'a. Kan ammoo waaqayyo dhiifama naaf haa godhu. Lammatu hin kufu lammatu. Hin kufu. Man, bakka hawasii galuu dabarsi yaaduu hin danda'u. Gaba dabarsi. Yeroon naaf hin kennamne. Afachumeeti. Annan dubbatadha. Afachu. Akaakayyuun koo nama tokko qaba. Ilma tokko qaba. Abbaa koo. Argaddee? Kun inaaffaa sitti fakkeessa. Itti fufu. Araadamu. Araadamu. Baay'ee araadaani afaan Amaaraa miti. Afaan Oromooti inni mataan isaa. Araada kan jedhamu irraa kan ka'e araadaadha. Araadaan afaan Oromooti. Laakki seerumaan dubbadhu yookiin hin beeku edi. Akkamii wanta isaa? Maalaa isaa jira? Maali idduma hundaatti xilliq jettaa hankee deeffattee miti? Amma sirreeffadhu iddoo hundumaatti maaseen taa'edha. Lamma waa biraa isaa jira kan goonuu jiran. Abishaalaa jedhu boleessa. Araada jechuudha. Kun araadaadha. Lakkisa bilda keetii abishaala. Qaroo. Qaroo? Nama qaroo. Abshaa. Qaroo. Dhufte abishaala. Namni kun qaroodha. Qaroo. Akkanuma goona malee hin jiru. Qaroon ta'u abishaala ta'uu danda'a. Abishaala. Egaa. Annan dubbatadha ka. Waa'ee gundoo jedhanii. Waa'ee ansoosillee siin hin gaafatu. Ansoosilleen kan sirbamu sansoosillee qabuufi bara. Afachuudha. Ani waa'ee gundoo booree nu gaafattanii miti. Waa'een gundoo booree ana laallata waan ta'eef annan dubbadha. Gundoo booree jechuun. Gundoo booree dhiiftee galcha booree. Maal seetee dhugaa dubbachuudhaaf aadaan godina Horroo Guduruu qabdu keessaa sirbi aadaa fi fuudhaa bareedaa. Sirbi fuudhaaf heerumaa. Sirbi fuudhaaf heerumaa babbareedaa qaba godinni Horroo Guduruu. Godina Wallaggaati akka godina Wallaggaati akka Wallaggaatti Horroo Guduruu qofaa miti. Siin sirreessaa jira. Dhiifama. Maan dubbadhu daawwattoota keenya amma irran deebi'ee isinitti hima. Waa'een gundoo booreegaa gundoo booree kana anaaf jimaatu hojjete. Aadaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti baay'inaan hin beekama garuu kan godina iddoo hundumaatti akkuma jimaan jedhe ni beekama. Keessumaayyuu gundoo booree jechuun dubartiin tokko gaafa heerumtu gundoo xiqqoo tokko yookiin immoo durbi tokko gaafa heerumtu gundoo xinnoo ishee hin dhoofti. Dubartiin hin heerumtu durba sirreeffadhu. Durba. Tole. Na of kolchaa daawwattoota keenya. Durbi gaafa heerumtu gundoo xiqqoo tokko no'atti gundittii sana fudhatteeti deemte jechuudha mana ibsaa. Gaafa sirbanii gargar ba'an gundittii sana hiriyoota isheetu qabatee ittiin sirba. Akka jedhanii sirbanii gundoo booree dhiistee galtamooree nama beelaa yaka beelaa dhiistee galtamooree. Akkana jedhee argatu. Nama beelaa yaka beelaa dhiistee galtamooree. Gundittii qabatanii jechuudha. Kanaaf nuti immoo fuudhaa fi sirba fuudhaa fi heerumaa kana hiiroo irraa kaanee hurrii ishee har'an baatu booree dha'oo gundoo booree akkasumas immoo balbal qabii isa jimaan jedhu immoo ansoosillee kana walitti qabnee uummata keenyaa fi aadaan kun guddachuu qaba mul'achuu qaba dhaloota boruuf immoo darbuu qaba jenneeti hojjennee kana fakkaata. Aaree jira akkamitti hin jiru. Maarree akkamitti dubartii jettare durbatu heeruma malee gundoo booreetiin durbatu heerumaan soosilleen durbaaf sirbama dubartiif hin sirbamtu. Dubartii jechuun warra
hansoosilleen hin sirbamee fi durbarraa dubartii taanaan ganama harreetti fe'anii gara barra isheetti galchuu jechuudha. Dur jechuudha. Dur. Ijaa kanaafi amma ijaa kanaafi maaltu si aarsaa? Maaltu nan aarsu? Amma waa'ee hansoosillee kee himadhu. Hansoosilleen kanaaf sirbama durba qofaaf sirbama jechuudha. Dubartii taanaan hin sirbamu. Walumaa galatti hansoosilleen kanadha. Hansoosillee waan deebitee hansoosillee waan deebitee. Uummanni keenya eeguun dirqama isaati jechuudha. Dirqama qofaatu hin ta'in aadaa isaa, duudhaa isaa, seenaa isaa kana. Isa badaa jiru kana alootaaf dabarsuudhaaf jimaa hawwiin gundoo booree dhiiftee galta mooree kan jedhu. Hansoosillee dabalatee hojjetaniiru. Dabalatee. Haa ta'u daawwattoota keenya gaa. Egaa daawwattoota keenya karoorri keenyi gara fuulduraa aartiin Oromoo abbaan qabu ture. Amma yoonaatti jechuudha. Amma abbaatti ta'uudhaaf anaaf jimaa yuutuubii mataa keenyaa bananneetu kunoo gara uummataatti nu simadhaa isiniin jechaa jirra. Yuutuubii Obokkuutiif kan jedhu hawaasa keenya keessumaa hawaasa aartii jiranii fi hawaasa Oromoo jiraniif kanaan dura Oromoon bal'inaan tiibii kanan banatu tiibii namaa irratti fe'eeti kan inni jiraatu kan inni nyaatamaa jiru. Otoo waan tokko irraan argatiin hojii isaa kalaqa isaatti dadhabee sammuu isaatti dadhabsiisee hojjechaa kan ture amma immoo yuutuuboonni Oromoo adda addaa mul'achaa jiru. Fakkeenyaaf Yooyaa tiibiin Olaanoo tiibiin jiru. Nu biraa immoo Obokkuu tiibiin jira yookiin immoo Oromoo Bokkuu tiibiin jira. Isa warri kun dhufaa jiru akka haaraatti uummanni keenya hundumti isaayyuu warra kana keessa seenee sabiskiraayib gochuudhaan aartiif aartistii Oromoo akkasuma uummata Oromoo cinaa akka dhaabbatu asumaan ergaa keenya dabarsina. Egaa isa keessatti egaa Bokkuu tiibii keenya keessatti diraamaa gaggabaabaa baacoo gaggabaabaa fiilmii garaagaraa lafaaf lafee dabalatee akkasumas immoo diraamoota dheeraa kanaan dura dhangaarratti uummanni daawwachaa tureef akkasumas immoo diraamoota gaggabaabaa tuuta dhangaa keessatti hojjechaa turre amma yeroo dhiyoo keessa yuutuubii yookiin immoo Obokkuu tiibii keessatti isinii feena. Kan sin gammachiisu, kan sin barsiisu akkasumas immoo kan sin kofalsiisu qabannee isiniif dhiyaannaa walumaadha. Ittiin bu'aaraa ergaa bareedaas keessaa dhaggeeffadha. Hansoosillee waan deebitee hansoosillee waan deebitee gindillaan kabbaasee gichillaan kabbaashee waan deebitee.